Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Waraansota Diyaabiloos kutaa lammaffaa. Guyyoota jijjiiree yeroo hundumaa sagalee isaa akka dhaggeeffannu kan nu taasisu Abbaa dhiifamaa Waaqa waaqotaa kan ta'e uumaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Waa'ee cubbuu keenyaaf yeroo hundumaa kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo jireenyaa fi qabsuuraa isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee qulqulloota hundumaaf akka kennaa isaaniitti ulfinniif kabajni guddaan isaaniif haa ta'u. Yeroo darbee barreeffama waraansa Diyaabiloos eebbisaa nurraa haa buruuti. Paatiraalikii 17ffaa mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo Misir kan ta'an eebbifamuu Abbaa Shinoodaa Sadaffaan kan barreeffamerraa kan arganne kutaa jalqabaa waliin dhaggeeffachuun keenya ni yaadatama. Har'as mata duree kanaan kutaa lammaffaa barreeffama kanaa amaloota Diyaabiloos waraansaa keessatti ittiin beekamu kan jedhu kan waliin dhaggeeffannu ta'a. Waaqayyoo laphee hubatu hunduma keenyaaf nuuf haa kennu jecha kallattiimaan gara barreeffamaatti deebina. Ogummaa waraansa diina keenyaa waraansaa keessatti amaloota inni ittiin beekamuu fi mala akkamiitiin akka inni ittiin nu waraanu beekuun akkamitti deebisnee akka isa waraannuuf nu gargaara. Diyaabiloos waraansaa keessatti amaloota inni agarsiisu kanneen akkamiiti? Akkamitti waraana? Malli waraansaa wal fakkaatamoo haala irratti hundaa'ee ni jijjiirama? Kan jedhu jecha duuka buutichaa qulqulluu Phaawulos bu'uura taasifannee gaaffiiwwan kana ilaaluutiin akkamitti Diyaabiloosiin dandammachuu akka dandeenyu ilaalla. Seexanaan akka hin gowwoomfamne akeekasaa hin daangessinuuti. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:11. Akka kitaaba qulqulluutti amaloota seexanaa kanneen armaan gadii ni baranna. Kan jalqabaa Diyaabiloos waraanaa addaan hin kunnedha. Seexanni erga kufee kaasee kaayyoon isaa inni guddaan lola kaasuu fi waraansa ta'eera. Inni yeruma kamiyyuu kan waraanudha. Maatiiwwan keenya warreen duraa Addaamii fi Hewaaniin osoo hin waraanin dursee kan waraanu waan tureef ergamoota qulqullaa'oo baay'ee dogongorsiisuutiin ergamoota humna isaatti fayyadamu taasiseera. Bu'uuruma kanaan kiruubiin, liqaanaatii, silxaanaatii, haayilaatii, raajotaa fi duuka buutotaan kanneen filatamanillee osoo hin hafiin waraanuutti fufeera. Baay'itaawwota, monoksootaa fi waaqayyoon kanneen jaalatanis ni waraana. Jireenya gaarii fi qajeelummaarra kanneen jiranis ni waraana. Moggaasonni mormaa fi mormituu kan isaaf kennaman yeroo hundumaa mootummaa waaqayyoo fi fedhasaa waan mormuufidha. Jawwicha, boofa kan duraa, seexana, Diyaabiloos kan jedhaman maqaan ittiin waamamudha. Mul'ataa Yohaannis boqonnaa 12:9. Fannifamuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin duras bitaa addunyaa kanaa jedhameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:30. Waraansa dhaabbachiisee hin beeku. Dadhabee boqonnaa fudhatees hin beeku. Yoomiyyuu haa ta'u akka leencaa aadaa naanna'a. Seenaa Iyoob irraa akkuma dubbisnu yeroo lamaaf Iyoob hojii waaqayyoo dura akka hin taane dubbateera. Addunyaa hundarra naanna'ee ishee keessas deddeebi'e. Kitaaba Iyoob boqonnaa 1:7 fi boqonnaa 2:2. Kanneen isaaniddes osoo walirraa hin kutiin isaan hordofa. Bakka argate hundumatti sanyii isaa isa hamaa focaasa. Lafa qonnaa waaqayyo qamadiitti focaase hundarratti inni inkirdaada focaasa. Kitaaba irratti namoonni yeroo rafan garuu diinni dhufee qamadii gidduu inkirdaada focaasee deeme akkuma jedhame. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 13:25. Diyaabiloos namoota qofa osoo hin taane qulqulloota ergamoota waaqayyoos ni waraana. Hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii waliin waa'ee fool Museef wal falmeera. Ergaa Yihuudaa boqonnaa 1:9. Fuuldura ergamoota waaqayyoottis luba guddicha Iyyaasuutiin himachuuf dhaabbateera. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 3:1. Ergamaa waaqayyoo guyyoota 21f gara Daani'elitti erge hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'el jechuudha. Hanga dhufutti Diyaabiloos falmaa ture. Raajii Daani'el boqonnaa 10:12. Kana caalaa kan nama ajaa'ibsiisu immoo mul'ata Yohaannis irratti ni dubbisna. Samii irrattis lolli ni ta'ee Mikaa'elii fi ergamoonni isaa jawwichaa fi ergamoota isaa waraanan. Mul'ata boqonnaa 12:7.
Hammam waraansi isaa badinsaa fi mohamuutiin yoo xumuramanis inni garuu waraansa isaa hin dhaabu. Kanaan waraansi amaloota uumamaa isaa keessaa tokko ta'aa dhufeera. Amalli isaanii lammaffaan humna qabeessa ta'uu isaati. Kitaaba faarfannaa 202 lakkoofsa 20 irratti jechi jabaattotaa fi humna qabeeyyii jedhu Diyaabiloos ergamoota keessaa tokko ta'uu isaatiin isaafis kan dubbatamedha. Ergamaa ta'uu isaatiin qulqullummaa isaa dhabe malee humna isaa hin dhabne. Kanaafidha duuka buutichi leenca aadaa naanna'u kan jedheef. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 8. Kitaaba Iyyoob keessattis seenaa Diyaabiloos Iyyoobiin kophee miila isaarraa kaasee hanga mataa isaatti dhukkubbii hamaan rukkute kan jedhu ni dubbisna. Kitaaba Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti. Kanatti dabalataan kunoo obomboleettiin cimaan lafa onaarraa kahee mana Iyyoob kallattii arfanii rukkutuun ijoollee isaa irratti kufee akka isaan ajjeesu taasiseera. Asuma kitaaba Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti. Isaan kanatti dabalataanis ragooleen kitaaba qulqulluun baay'een humna isaa ifatti agarsiisaniiru. Isaan keessaas kanneen armaan gadii ni argamu. Bara bishaan badisaa Diyaabiloos addunyaa hunda gara badisaatti geessuu danda'eera. Maatiiwwan abbaa keenya Noohi qofti fayyanii kaan badaniiru. Yeroo sanatti addunyaa cubbuuraa qulqulleessuuf karaan tokkichi hafuura jireenyaa kan qabu uumama socho'u hunda lafarraa balleessuu ta'uusaa Waaqayyo murteesse. Soodomii fi Gomoraattis akkasuma. Waaqayyo cubbamoota biyyittii keessa jiran qulqulloota 10 jedhee fayyisuuf waadaa erga galee booda waan dhibaniif baddeetti. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 32. Kan argaman maatiiwwan Loox arfan yoo ta'an isaan keessaa tokko isheenis haati manaa Loox baha magaalittii irratti dhagaa ashaboo taatee hafteetti. Ijoolleen shamarran Loox lamaanis Sodom keessaa erga bahanii balleessaniiru. Waa'een Loox akkas jedhamee barreeffameera. Qajeeltichi Loox yeroo isaan gidduu jiraatu waan arguu fi dhaga'uun sababbii hojii isaanii isa hamaa lubbuu isaa ishee qajeeltu dhiphisee ture. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 8. Humni Diyaabiloos addunyaan hundi gara waaqeffannaa xaa'ootiitti akka naanna'u taasisuu danda'eera. Yeroo sanatti uummata biyya tokkootii alatti akkamitti addunyaa hunda gara waaqeffannaa xaa'ootiitti deebisuu danda'e? Kun dubbii balaafamaadha. Xumura irrattis uummanni biyya tokkoo sunis waaqeffannaa xaa'ootiif jilbeenfateera. Museen tulluura osoo jiru saboonni Israa'el jabbii kan fakkaatu warqii irraa gubatee kan hojjetameef aarsaa qalmaa dhiyeessuun akkas jedhan. Yaa Israa'el, Waaqayyo kee inni biyya Gibxii keessaa si baase isa kanadha. Seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 4. Bara raajicha Eeliyaas bara mootummaa Akaa'aab jechuudha. Uummattoota Waaqayyoo gidduu raajota Ba'aal 450 fi raajota Asheeraa 400 turan. Waliigalatti raajonni sobduu maaddii mootittii Elzaabel irraa nyaatan 850 turan jechuudha. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19. Kitaabni moototaa fi seenaa baraas mootonni Yihuudaa fi Yerusaalem irratti mo'an baay'ooliin isaanii waaqeffannaa taa'ootiif akka jilbeenfatan nutti agarsiisa. Ogeessichi Solomoonis humna Diyaabiloosiin erga kufee booda waaqeffannaa taa'ootii raawwateera. Solomoon jechuun lafarratti ogeessi akkasaa kan hin jirre ogummaa fi hubannaan Waaqayyo irraa kan isaaf kenname Waaqayyo tokkorra si'a lama kan isatti mul'ate waaqeffannaa taa'ootiif akka jilbeenfate kitaaba qulqulluutti barreeffamee ni dubbisna. Solomoonis yeroo dulloomu haadholiin manaasaa yaada isaa gara waaqolii birootti jallisan. Lapheen abbaa isaa Daawit gonka Waaqayyo waliin akka ture lapheen Solomoon akkas hin turre. Solomoonis Astaaroot waaqa Sidaanotaa fi Milkoon waaqa xuraawaa kan warra Amoonotaa waliinis ni bu'e akkuma jedhu. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4-8. Dhugumayyuu humni Diyaabiloos kun sadarkaa nama naasisuu fi balaafamaa akkamiirra geessuu akka danda'u agarsiisa. Kan biraan humna Diyaabiloos kan nuuf mirkaneessu kan argannu guyyoota dhumaa sanatti maaltu akka ta'u yeroo qo'annudha. Bara dhumaa kanatti waggaan kumni yeroo dhumu seexanni hidhaa isaarraa ni hiikama. Roga lafaa arfan irra ayzaabota jiran ni dogongorsiisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 7. Kiristoosota warreen sobduu fi raajiiwwan warreen sobduu taasisee gara addunyaatti kan ergus yoo isaaniif danda'ame kanneen filataman illee hanga dogongorsiisanitti raajiiwwan ajaa'ibsiisoo fi mallattoolee ni agarsiisu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24.
hojii balaafamaa diiyaabiloos guyyittii dhiphinaa sanatti mul'atu fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkas jechuudhaan ibseera. Guyyoonni sun osoo hin gabaabbanne ta'e kan foon uffate hunduu hin fayyu ture. Haa ta'u garuu guyyoonni sun waa'ee namoota filatamaniif ni gabaabbatu. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 22. Guyyoota kanatti diiyaabiloos farra Kiristoos kan ta'e nama hamaa erga. Kunis mataasaa Waaqayyoon ol kan taasisudha. Yeroo sanatti gooftaan keenya Iyyasuus hafuura afaan isaa kan balleessu yeroo dhufus mul'achuu isaatiin kan kuffisu inni seera malee jiraatu sun ni mul'ata. Inni seera malee jiraatu kunis hojii seexanaatiin wanta hojii aangoo mallattoolee fi dinqii fakkaatanis ni dhufa. Kanneen baduuf jiran hunduu fayyuuf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwomsaa hamminaa hunda isaan irratti ni fida. Lammaffaa Tesaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 9-10. Bu'aan humna diiyaabiloos jalqaba badinsa fida. Kun kan ta'u dhufaatii Kiristoos durseeti. Haa ta'u malee farra Kiristoos kan jedhame namni badisaa kun gooftaan keenya hafuura afaansaa keessaa ba'uu fi mul'achuu isaatiin ifa ajaa'ibsiisaa balleessee guyyoota waan nuuf gabaabsuuf Waaqayyoon ni galateeffanna. Kan biroon humni diiyaabiloos kan irratti mul'ates kanneen armaan gadiidha. Inni afaan duuka buuticha guddaa qulqulluu Phexroosiin dubbateera. Kanaafidha fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos na duraa turi seexanan nana gufuunatti taatettaa kan jedheef. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 22. Phexroosiin qofa osoo hin taane duuka bu'oota hunda akka qamadii isaan gilgilchuuf jaallateera. Haa ta'u malee fayyisaan keenya kana akka raawwatu isaaf hin eeyyamne. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 31. Inni loltoota jajjaboo kanneen turan Daawitii fi Soomsooniin kuffiseera. Bala'aamin balleesseera. Duuka bu'oota qulqulluu Phaawulos keessaa tokko kan ture Deemaasiin buteera. Jajjaboonni baay'een isaan kufanis ni jiru. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 7 lakkoofsa 26. Jechoonni raajicha Daawit akkam dhugaadha. Jajjaboonni akkamitti kufanii meeshaan waraansaas akkamitti badi. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 26. Kan biraan humni isaa baay'ee irratti yeroo tokkotti ifee mul'achuu isaadha. Namoonni tokko tokko diiyaabiloos isaanirraa akka ba'uuf jaallatu. Isaan kunis fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin hafuurota hamoo baasaa jechuun akka baasaniif hafuurota hamoo isaanitti himedha. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 8. Isaan keessaa tokko nama leegeewwan irra bula ture. Waa'ee hafuura hamaa kanaa kan isa mo'uu danda'u hin turre kan jedhu barreeffamee nu dubbisna. Wangeelaa Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Yeroo sanatti duuka buutonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hafuurota hamoo akka kanaa namarraa baasuun isaaniif hin danda'amne ture. Kana waan ta'eef gooftaan keenya akkas jedhe. Inni akkasii kadhannaa fi tsoomitiin yoo ta'een alatti waan biraatiin ba'uu hin danda'u. Wangeelaa Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 29. Kun humna waan qabuuf ta'a Waaqayyo waggaa 1,000 kan hidhe. Bineensa akka jawwee boofasa duraa innis diiyaabiloosii fi seexana kan jedhame qabee waggaa 1,000 hidhe. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 2. Haa ta'u malee waa'een humna diiyaabiloos armaan olitti dubbataman kun hundi siin sodaachisuu hin qaban. Sababni isaa diiyaabiloos hammam humna qabeessa yoo ta'eyyuu humni isaa humna Waaqayyoo waan hin caalleef. Kana ta'uu isaatiin Waaqayyoon qofa osoo hin taane abbootiin baay'ees waan isa mo'ataniif ni sodaata. Amalli isaa kan sadaffaa waraansaan kan leenji'ee fi maalummaa keenya kan beeku ta'uu isaati. Diiyaabiloos dhala namaa waraanuutiin muuxannoo waggoota 7,000 olii qaba. Kunis Addaamirraa jalqabuun yoo ta'u muuxannoo dhala namaa hammam baay'atu waraanuu akka ta'e hubadhu. Kanaanis shakkii tokko malee akkam lubbuu namaa akka beekuu fi akkamittis waraanuu akka qabu beekuusaa ni hubanne. Lubbuu dhala namaa sirriitti waan qo'ateef dadhabinaa fi jajjabina ishee qofa osoo hin taane mala akkamiitiin akka ishee waraanus ni beeka. Diiyaabiloos ogeessa guddaa saayikooloojii yookiin qorannoo sammuu dhala namaati. Barumsi qorannoo sammuu dhala namaa diiyaabiloos tiyoorii salphaa osoo hin ta'in bifa nama hundumaa haammate saayinsii hojiitiin kan deeggarame dandeettii muuxannooti. Kana waan ta'eef yoom akka waraanu, akkamitti akka waraanuu fi yoomis gara dudduubaatti deebi'uu akka qabu ni beeka. Balbaloonni sammuu fi laphees karaa kam akka ta'an sirriitti beeka. Amalli isaa kan afuraffaa gamnaaf haxxee ta'uu isaati. Diiyaabiloos boofasa duraa jedhamee waamameera.
Waa'ee isaa kitaabni qulqulluun akkas jedha. Bineensota lafarraa Waaqayyo uume hundumaarra boofti haxxee ture. Seeraa uumamaa boqonnaa 3:1. Haxxummaa isaa kanaanis gamnaaf beekaadha. Nutis akka boofaa gamna akka taanu nutti himameera. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 10:16. Ogummaan diiyaabiloos garuu jeequu, gamnummaa fi nama miidhuutiin kan guutamedha. Ogummaan diiyaabiloos haala irratti hundaa'uun mala waraansaa jijjiiruu danda'uu isaatiin ibsama. Maloota ciccimoo kanneen jedhaman keessaas sobuu, gowwomsuu fi jeequun waan jiraniif namni waraanamu eessaa akka dhufe hubachuun bitaatti gala. Kanatti dabalataan cubbuu akka hojii gaariitti akka lakkoofnus nu yaadachiisa. Kan biraas haxxummaan diiyaabiloos akkam baay'eedha. Egaa amaloota diiyaabiloos kana beekuun jireenya keenya keessatti daandii fi amala isaa jijjiiree yeroo inni nu waraanu irratti barree akkasa mo'annuuf bu'uura guddaa nuuf ta'a. Qabxiiwwan muraasnis ni hafu. Isaaniinis akka fedha Waaqayyootti kutaa itti aanu keessatti kan ilaallu ta'a. Kan dhageenya hundumaa Waaqayyo abbaan keenya laphee keenya keessaa nuuf haa bulchu. Galanni Waaqayyoof.